qaamni nageenyaa didee dirqamee araarratti akka deebi'uuf tarkaanfiin fudhatamaa jira. Kominikeeshinii Oromiyaa bal'inaan. Waraana bilisummaa Oromoo dirqamee marii nagaa dhiyaateef akka fudhatuuf mootummaan tarkaanfii fudhataa jira jechuun biiroon kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa gabaase. Kun yeroo Ameerikaa fi IGAD dabalatee qaamoleen adda addaa mootummaa fi WBO marsaa sadaffaan wal arguun wal dhabdee isaanii akka fudhataniif waamicha gochaa jiranitti dhaga'ama. Biiroon kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa hoogganaa biirichaa obbo Haayiluu Addunyaa turtii dhaabbata pireesii Itoophiyaa waliin taasisan wabeeffachuun fuula feesbuukii isaa irratti akka maxxanseetti mootummaan fedhii nageenya buusuuf qaburraa kan ka'e kanaan dura karaa dura Oromoo eegeen abbootiin gadaa haadholii siinqee fi jaarsolii biyya murnicha gara nageenyaatti akka deebi'uuf yaalii taasisaa tureera jedha. Ammas qaama sadaffaa maricha barbaade guutuunis marii marsaa lammaffaa Taanzaaniyaatti taasiseerraa ta'us haalduree sadarkaa har'aa biyyattii irra jirtu madaalee dhiyeessuun fashalaa'uun marichatti ka'umsateera jechuun maxxanse. Mariin nagaa Taanzaaniyaatti qindeeffama Ameerikaa fi IGAD akkasumas Noorween gaggeeffama waliigaltee malee xumurame. Mootummaan Itoophiyaa fedhii daangaa hin qabne qaamni biraa agarsiise irraa kan ka'e marii milkii malee xumurame jedha. WBO'n ammoo carraa seena qabeessi rakkoolee yeroo dheeraaf turu furuuf argame osoo hin milkaa'in hafuu hime. Kanaaf ammoo mootummaa Itoophiyaa rakkoo bu'uura siyaasaa biyyattii furuuf fedha dhabeera jechuun komate. Qaamoleen lamaan ibsa gabaabaa kennaniin wal komachuurraa kan darbe ibsa bal'aa miidiyaaf kennan hin qaban. Maal irratti wal ta'uun maal irratti wal dhaban kan jedhus iddoo hin beekamu. Mariin nagaa marsaa jalqabaa fi lammaffaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti yeroo jalqabe mootummaan kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti waraana jabaa gaggeessaa ture. Kun maaliif akka ta'e ifatti osoo hin beekamin turus ammoo obbo Haayiluun akka WBO'n kan isaan shanee jedhanii marii araara dhiyaateef fudhatuuf jedhan. Qondaalli mootummaa Itoophiyaa obbo Taayyee Danda'a waliigaltee gahamuu dhabuu isaa gadduu ibsuun yeroo mariin jalqabutti abbaa waraanaa reebuun maaliif barbaachisa jechuun gochi akkasii gidiraa hawaasarra bubbula daraan ammeessuurraa kan hafe faallaa akka hin finne kaasuun qeeqaniiru. Haa ta'u malee waraanni mootummaa fi WBO gidduutti waggoota 5 darban gaggeeffamaa ture osoo xumuramaa hin argatin ture. Mootummaa waggoota 3 dura aduu torbaanota keessatti balleessina jechuun opereeshinii jalqabe. Yeroo sana irra caalaa godinaalee Wallaggaa keessa socho'aa kan ture WBO amma kutaalee giddu galeessa biyya keessaa sochii isaa dabale. Waldhabdee mootummaa fi WBO gidduu kun nageenya naannoo Oromiyaa boorisuurra jiru namootni hedduun lubbuu akka dhaban sababa ta'eera. Mootummaan Ameerikaa waldhabdee WBO fi mootummaa Itoophiyaa gidduu opereeshinii waraana furmaata akka hin argamnee fi marii nagaa qofa garagartee isaanii furuu akka qaban dhaame. Kun ejjennoo mootummaa Ameerikaa akka ta'ee fi mootummaa Itoophiyaa beeksisuun gaanfa Afrikaatti ergamaan aadaa Ameerikaa Maayik Haamar koree dhaabbii hariiroo alaa Koongireesii USA kamisa darbe dhimma Itoophiyaa irratti walgahii gaggeessee irratti himaniiru. Maayik Haamar marii nagaa mootummaa Itoophiyaa fi WBO Taanzaaniyaatti torban lamaa fi walakkaaf gaggeeffamaa ture bu'aa qabeessa ta'us ulfaataa ture jedha. Kanaaf yeroo gabaabaatti bu'aa barbaadamu fiduu hin dandeenye jedhanii garuu hanga dhumaatti mootummaa Ameerikaa cimsee maricha akka deeggaruu fi waliigaltee irra gahanii akka hojjetu hime. Waraana mootummaa fi WBO gidduutti gaggeeffamu keessaa lubbuun namoota nagaa bakka hedduutti gaaga'amaa jira.